Bara kan akkamitti jiraannu? Gooftaan keenya Yesuusii yeroo lafa kanarra turetti bara dhumaa bara Noohii wajjiniin wal fakkaachise. Sagaleen Waaqayyoo Maatiyoosii boqonnaa 24 lakkoofsa 37 hanga 40 akkas jedha. Akkuma bara Noohii ta'e sanaa yeroo dhufaatii ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara bishaan badisaatiin duraa ture sanaa hamma gaafa Noohii doonii seeneetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaas turani. Isaanis hamma bishaan badisaa dhufee hunda isaanii fudhatetti waan dhufuuf jiru hin beekne. Yeroo ilmi namaa dhufuttis akkasuma hin ta'aa jedha. Seenaan Noohii kan inni argamu seera uumamaa boqonnaa 6 hanga 9 keessattidha. Akkuma seenaa isaa beektanii namoonni bara Noohii waan hamaa yaadaa fi godhaa turani. Akkasumas jeequmsii fi walirratti ka'uun waan baay'atee fi Waaqayyo uumama hundaa balleessuuf ture. Garuu Waaqayyo kan uumamaa fi nama ittiin qabee baraaru nama qajeelaa kan Waaqayyo wajjin deddeebi'u tokko argate. Innis Nooh ture. Waaqayyo Noohii fi maatii isaa akkasumas bineensota oolchuu fi Noohiin akka inni bidiruu ijaaruuf isa abboome. Noohii Waaqayyoon waan amanee fi in abboomame. Bidiruus in ijaare. Macaafa qulqulluu keessatti barreeffamuu baatus Noohii bidiruu guddaa sana ijaaruuf gatii guddaa baaseera. Tarii Noohii yeroo namni mana isaa bal'ifatee ijaarratu inni bidiruu ijaaraa ture ta'a. Yeroo namni biyya fagoo dhaqee nagadee qarshii buufatu tarii Noohii waan bidiruu ijaaruu fi akka isaanii nagadachuu hin dandeenye ta'a. Yeroo namni muka maree dallaa horii isaa bal'isee ijaaru Noohii bidiruu ijaaraa ture. Namni yeroo cidha dhaqee nyaatee quufee sirbuu Noohii waan yeroo argatee adeemee nyaatee quufee sirbu natti hin fakkaatu. Nooh egaa bara dheeraadhaa fi lafa meeshaan ammayyaa hin jirretti muka muree bidiruu guddaa ijaaraa ture. Bidiruu sana ijaaruun humna, yeroo, dafqa, umurii Noohii fi maatii isaa hedduu nyaateera. Garuu nama biraa hafee bidiruu ijaaruunsaa baay'ee isa fayyade. Dhumni isaa badisa dhalootaa wajjinii utuu hin ta'in jireenyaa fi lafa dhaaluu ta'e. Akkuma Yesuus jedhee barri nuti keessa jirru bara Noohii wajjin waan isa wal fakkaachisu baay'ee qaba. Biyya lafaa irratti hammeenya yaaduun, hammeenya gochuun, jeequmsii walirratti ka'uun, dhiiga dhangalaasuun baay'ateera. Egaa akka Noohii bidiruu mukaa ijaarrachuun waan barbaachisaa miti. Sababiinsaa karaan fayyinaa keenya Yesuus waan ta'eef isatti namni amanee dheekkamsa Waaqayyoo jalaa waan ooluuf Yesuusitti baqachuu fi isaa wajjin adeemutu nurraa eegama. Akkamitti Waaqayyo wajjin adeemnaa jettu ta'a? Akkuma Nooh godhe gochuudha. Yeroo namoonni yeroo isaanii sooshaal miidiyaa fi waan hin taane irratti balleessanii anaaf isin macaafa qulqulluu keenya haa dubbifannu. Yeroo namoonni lafa Waaqayyo duratti gatii hin qabne dhaqanii nuti jilgeenfannee akka kadhannu. Yeroo namoonni sooromuu fi Waaqayyoonis waldaas dhiisanii ganamaaf galgala fiiganii nuti qabeenya isa waaqarraa horachuuf haa dhamaanu. Yeroo namoonni walitti timanii oduu waa'ee hin baasne odeessanii nuti qulqullootaa wajjin tokkummaa haa godhannu. Yeroo namoonni hiyyeessarraa hatanii fi matta'aa fudhachuudhaan sooromuuf fiiganii nuti warra rakkate haa gargaarru. Yeroos akka Noohii Waaqayyo wajjin waan adeemnuuf Waaqayyos nuunis nu oolcha. Sagaleen Waaqayyoo nuti yeroo nagaa dubbifannu yeroo rakkinaatti jajjabina nuuf ta'a. Kadhannaa nuti yeroo nagaa kadhannu guyyaa dhiphinaatti Waaqayyo duratti nuuf ilaalama. Kanaaf akka warra bara Noohii waanuma darbu duwwaa irratti hin xiyyeeffannu. Jireenya keenya naga'aa jennee jiraachaa, hojii keenya akka hin beelofneef hojjechaa, isa qabnus hiyyeessa ittiin gargaaraa, caalaatti ammoo Waaqayyo wajjiniin haa adeemnu. Haa kadhannu, sagalee isaa dubbifannu. Har'a Yesuusitti amannee isa dhageenyee yoo isa duukaa adeemne malee ofis oollee namas oolchuu hin dandeenyu. Kanaafi Gooftaa Yesuusii wajjiniin haa buunu. Waaqayyo isin haa eebbisu.